Gootichi Jabarbadaa Abdiisaa Oromiyaa Wallagga keessatti kan dhalate yoo ta'u, Abdiisaan waraana Itoophiyaan Xaaliyaanii waliin gaggeessite irratti gootummaa guddaa agarsiiseen uummata isaa biratti beekama. Nagaa isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota koo, sagantaa koo har'aatiin seenaa gooticha Jabarbadaa Abdiisaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Hanga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kooti. Koloneel Abdiisaa Oromiyaa dhihaa Wallagga dhiyaa Najjootti bara 1919 keessa dhalate. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbisuu fi barreessuu barate. Bara 1927 mana barumsaa Misiyoona Najjoo seenee afaan Ingiliffaa barate. Yeroo umriin isaa 12 abbaan Abdiisaa obboleessa isaa ajjeesee mana hidhaa gale. Abdiisaan kana oliyyatee abbaa isaa gadi lakkisuuf gara Finfinneetti deemuyyuu abbaan isaa dhumarratti murtii du'aatiin ajjeefame. Kanaan gaddee fi aaree Abdiisaan umurii 14tti waraana Itoophiyaatti dabalame. Bara 1932 akkaadaamii waraana hoolotaa seenee waraana barachuun ajajaa 10 ta'uun eebbifame. Yeroo waraanni Xaaliyaanii Itoophiyaa qabatu Abdiisaanis waraana kanarratti loltuu ta'ee hirmaatee ture. Hiriyoota isaa wajjin diina Wallagga qabate buqqisuuf gara Wallaggaatti deeme. Boodarras hiriyoota isaa du'arraa hafan 30 wajjin booji'amee jalqaba Jimmatti hidhame. Hiriyoota isaa wajjin ji'a tokko booda Jimmarraa gara Finfinneetti dabarfamanii ji'a 2 hidhaman. Ji'a 2 boodas mana hidhaatii gadi lakkifaman. Bara 1936 Giraaziyaanitti boombiin darbamee waan madaa'eef Abdiisaan namoota 42 wajjin qabamee gara Mitsawaatiin gara Moqaadishootti geeffamuun achitti hidhaman. Namoota Abdiisaa wajjin hoolotatti baratan keessaa nama 18 erga ajjeesanii booda namoota 30 afaan Xaaliyaanii geessanii hidhaa kuusaa odola Sisilii keessatti argamutti hidhan. Achitti Kaapiteen Juuliyoo goota Yugoslooviyaa waliin wal bare. Mana hidhaattis Abdiisaa fi Kaapiteen Juuliyoo michuu ta'an. Waniinis mana hidhaa keessaa badanii miliqan. Isaa wajjin hidhamtoota 10 ol ta'an fudhatanii bahanii bosonatti galan. Guyyaa muraasa booda mana hidhaa sanatti gaggeessummaa Abdiisaatiin halkan deebi'anii Abdiisaa Xaaliyaanonni hedduu sodaatu turan. Abdiisaan eegdota mana hidhaa sanaa hudhee ajjeesee itti aansuun Juuliyoo wajjin uffata eegdota mana hidhaa sanaa fudhatanii uffatan. Meeshaa waraana eegdota sanaa qabatanii eegduu mana hidhaa sanaa fakkaachuun karaarra dhaabbachuu jalqaban. Abdiisaa fi Juuliyoon buufata sana keessa seenuun hidhamtoota hunda gadi lakkisan. Qondaaltota Xaaliyaanii buufata sana keessa jiran wal waraananii meeshaa isaanii fi rasaasa saamanii konkolaattota meeshaa waraanaa fe'an booji'anii gara bosonaatti deebi'an. Abdiisaa faana haaluma kanaan loluun hidhamtoota baasuu, baankii, mana kuusaa mootummaa fi buufata kuusaa saamuu itti fufan. Kanaanis lakkoofsi garee isaa guddatee waraana ta'e. Egaan kabajamtoota hordoftoota fi dhaggeeffattoota koo, chaanaaliin kun akka guddatuuf sabiskiraayib gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Mootummaan faashistii Xaaliyaanis waraana isaanirratti bane. Gareen kunis Abdiisaa gaggeessaa isaa godhachuun filatee sadarkaa meejarii isaaf kenne. Xaaliyaanonnis Abdiisaa baay'ee sodaatu turan. Sodaa kanatti fayyadamuun saamtonni Xaaliyaanii fuula isaanii gurraacha dibanii Abdiisaa fakkaachuun baankii fi manneen namaa saamuu jalqaban. Abdiisaanis jarreen hojii hamaa kanaan maqaa isaa xureessan kana qabee ajjeesaa ture. Mootummaan Xaaliyaanii Abdiisaa qabuuf yaalii guddaa gochaa ture garuu hin dandeenye. Kun ta'uu dinnaan Abdiisaa aangoo guddaa sii kennina jechuun garee isaanitti akka dabalamuuf yaalaa turan. Abdiisaan garuu kana gonkumaa hin fudhanne. Boodarra waraanni addunyaa lammaffaa jalqabame. Humni Allied Britain, USA, Firaansii fi Raashiyaan meejar Abdiisaa, Kaapiteen Juuliyoo fi garee isaaniitiif beekamtii kennuun meeshaa waraanaa fi gargaarsa kan biraa dhiyeessuufii jalqaban. Meejar Abdiisaa waraana paartisaanotaa kan addunyaa kan Ameerikaa, Faransaayota, Ingiliishotaa fi Itoophiyaanota of keessaa qabu akka gaggeessuuf filatame. Kaapiteen Juuliyoon ammoo paartisaanota Yugoslav akka gaggeessuuf filatame. Haala kanaan paartisaanonni duraan baay'ee isaanii hidhamtoota kan turan Xaaliyaanii dadhabsiisuun kufaatii isaaniitiif karaa banan. Meejar Abdiisaan goota waraana addunyaa lammaffaa irratti magaalaa Room booji'eedha. Warri Biriiteenis Abdiisaa ajajaa poolisii waraana Biriiteesh godhanii yoo filatan Jarmanii akka waraanuufis gara Jarmaniitti ergan. Achittis Naazii Jarmaniidhaan magaalaa adda addaa keessatti loluun isaa mo'eera. Dhumarrattis Berliin alaabaa Biriitish fi Itoophiyaa fannifachuun seenee gootummaa isaa addunyaatti agarsiise. Dhuma waraana addunyaa lammaffaa irratti warri Biriitish, Kanaadaa fi Ameerikaa aangoo guddaa akka isaaf kennan itti himuun akka loltuu isaanitti dabalamuuf gaafatan. Abdiisaan garuu gara biyya isaatti deebi'uu akka barbaadu itti himuun dide. Deebiin warra Allied waan aarseef
yeroo Xaaliyaanii lolaa turteetti biyya barbadeessite jechuun himannaa irratti banan. Warri Firaans, Biriitish, Ameerikaa fi amma tokko immoo Raashiyaa haala kanaan isa balaaleffatanii himannaa irratti banan. Akka carraa ta'e Jeneraalli Biriitish kan duraan badhaasa Abdiisaaf kennee beeku tokko akka Abdiisan gadi lakkifamuuf tattaafachuun hidhaa isaa gara adabbii qarshiitti jijjiirsise. Qarshii kanas Abdiisaa fi mootummaa Biriitishitu kaffale. Abdiisanis gadi lakkifame. Gootichi Abdiisaa hagaa dhumarrattis gara biyyaatti deebi'e. Hayila Sillaaseenis Abdiisaa erga simatee booda gara Abbabaa Aragaa'itti ministeera ittisaa kan turetti ergee akka inni qacaramuuf ajaje. Abbabaa Aragaa'ii fi gootonni kanneen biroo baay'een gootummaa Abdiisaa waan beekaniif aangoo nurraa fudhata jedhanii isa sodaatan. Kanarraan kan ka'e Abdiisaa gara jeneraalatti ol guddisuu irraa Abbabaa Aragaa'ii Abdiisaa gara akaadaamii waraana hoolotaatti akka waraana baratuuf ergan. Erga ji'oota hedduu baratee booda akka liyyuuteenaatitti eebbifame. Kunis qondaaltota waraanaa kan Biriteen kan duraan Abdiisaa Yuurooppitti ajajaa isaanii ture baay'ee naasise. Abdiisa waraana Itoophiyaa keessatti baay'ee hacuucame. Waraana Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti akka loluuf Abdiisan gara Ugaadenitti ergame. Achirrattis gootummaa fi ogummaa waraana guddaa yoo agarsiisu sadarkaan isaa waggaa dheeraaf kaapiteenii bira ol hin dabarre ture. Boodarra erga kaapiteen Juuliyoo fi Maarshaal Tiitoon dhimma kana Hayila Sillaaseetti beeksisanii booda Abdiisan gara sadarkaa kononeelitti ol guddate. Eegduu mootis ta'e. Dhumarrattis Konoleel Abdiisaa Aagaa warraaqsa Itoophiyaa kan bara 1974 booddee waggaa muraasa booda du'aan addunyaa kanarraa boqate.